Takwaan aqilatti tan kee jira. Barachuu yaadde. Ohaan fayyaan sammuu tatteeti maa. Wanni atta'uu jirtu maan ka danda'ee fayyaa aqilli tatteetii dura deemsoo haan dudduuba deebisu. Maqaan kee dhakki duubati aniin daktarii aqilii ohaan saayikooloojist jedhanii wanni hawaan kan keessa santimoo jiruufilleeni duraalleen namii guddoon attaanulleen dhib kan hin qaba. Ammallee nami wallaa ohaan nami ardaa nami duut ka dhib kan qab jira. Atilleen akkum na caqasuu jirtuullee namatti beektuu jiru haan namatti karaa gulatti argituu jira. Warkan maantu kiwaangota naa'un warge maanta dhib kan namaatti hin gadhuuf. Akkamiin danda'anii hojjanamii maraachuu jiru akkamiin dandeetti beekuu dandeettu ati nam hojja sun fayyaa akkamiin saaddi sun dandeetti nam sun qarqaarsaan barbaadde nami keen cirreessallee yaa sulle ganarraa dubbanna hospitaalallee namiin deema ohaan waan kaanseling jedhan danda'e nami isi kiwaangoon mata kiyyaa hunuyyuu maanii jedhe danda'ellee hojja stireesii faan gartee oga ribeetta juu stireesitu mataalleen si dhukkuba. Ammoo jasiin kiwaangoo akkasii sun faan baatu dandeettee daktariilleen argite. Ammoo nami keen guddoo anini waan ujii hojjedhan keessallee argee nami keen hojjayisiin kabisa kiwaangoo hamtuun baatkaan nama gadhuuf. Saaddi sun wanni hedduun nu tochin qorsii henne. Ammoo adosiin fula suniin hin baane waan kan baranne dandeenne qarqaarsa argachuu mala. Waan yaad qabdu haan waan gaafii qabdullee kara koomeentii suniin dabarsi akkanallee arge danda'ee irraallee dubbadhe waan isaan barachuu feetanillee keessa isaanii bammisiis. Fayyaan sammuumaa yookaan mental health jedhan fayyaa sammuutun jireen hakke haat gartee harumdassaan gumihee fidamtu yookaan yoo nami siin dubbatullee akkum dassaa namaan dubbattee yaadallee dandeetti namaan gaattee yoo namaa wal dhabdullee waan namaa wal dhabdu beektu yookaan mata hakke keessa waan jira hin beektu yoo stirees wayii qabaachuu jiraattellee hin beektu yoo guddoo warra fikiruu jiraatte mataan si dhukkubeellee hin beektu. Ammoo dandeettee wanni hun tokkolleeni kiwaangoo atiin waan tokkollee ofii midhaasituuni si dhowwuu hin dandeettu. Fin gumii keessa si baasuu hin dandeettu. Yookaan woo fikirtee ati gulbadde itti siin hin baasitu. Tun kiwaangoo nami cuf jiru nami hedduun jiru nam cufaaniti. Ammoo harki guddaanii duqum kiwaangoo gamhaanii hagartee fayyaan sammuu hin jirre. Nami harki guddaan duquma achiin hin bahe. Hunaan fula gartee atiin dubbii namaan dubbattu keessayyuutti hin butamte. Yookaan fin gumii hallee hin midhaafattu hin qajeelfattu. Fayyaa sammuu yaafamne ammoo fayyadhabii sammuu hummaa. Fayyadhabii sammuu kunini hojja fin gumii keessan qajeelfan. Fin war keessan qajeelfan. Yoo nami wosi gaafatu haan ijoolleen faan wayakkite hin butamte. Adab gartee hakawaayidaa haan hin taatini kan nami waan xiqqoo tokkollee nami akka dhibiitti fudhatee ohaan akki nu guddoo beennuniini bitta nami huyya cee ohaan bitta nami huyya maraate akkasiin been ammoo maqaan maraataa hulleen maqa dassaaniti. Hojja dandeetti bitta nam kan mataan dassaaniti ammoo jaatiyaa maraatette maqaan kun maqaan nu gartee nam mataan dassan taatiin irheenne namijuu maqa kana danda'ee qarqaarsayyuu argachuu hin dandeenye. Ko sababuu hojjaa maraateedhaan namiin dheeta amjuu dheetan qarqaarsayyuu hin argatan. Hojjanu maqa kanaayyuu waliin hin jenne nami heen qarqaarsayyuu nu margata. Akkasiin nam kan mataan dassaanite malee bitta isiyya maraate bitta inni maraate bitta maanii waan akkasii sun hin jedhin. Maqa dassaa wal yaamne
dandeenye qarqaarsallee yoo namni qarqaarsaa mal wal qarqaar nam mataa namaachuu jiru maaniin beekuu dandeenyu. Wanni nu beekuu dandeenyuuni namni hooy yaad gartee ofiin ijjeessan namni kun maayisha keebba'ee dhibsatee uf jibbee lubbuu ofiitu yifuu dhufe yookiin waan gosuun jiraatti qarqaarsi barbaade ohaan namaan dubba nam danda'e si qarqaaru lubbuun tattesa idi muhimu wanni ati addunyaa tan irratti tochituulleen yoo ati womaatti hin darreellee waan guddoo namni kun ohaan dallansuu qabu. Dallasuun tun dallasu kawaidaatiniti kagartee guyya cufalkaniif guyyaallee namni kun dallasuun jiru. Yoogam irriiba laalanii yookaan idiraf alkaniif guyyaallee walti. Yookaan zayid nam waan depression edhanii alkan taabulanii guyya mizima rafan. In beeknami keenka gari kamira nyaatulleen alkan mira nyaachaa bulee guyya rafu. Kanaanit wanna irra dubbachuu jirta. Miraasullee tum dachaana ammoo tuniin namni kun danda'ee alkan mizima kawamaallee ta'utti hin jirre irreebi hin argatu. Yookaan guyyaallee irreebi hin argatu. Yookaan alkaniif guyyaallee walti rafu. Yookaan waan hin jirre argite. Bitta namni kun nareebu jira. Allaatiin gartuu waan gangaa hancuuf kan agga dhufuu jira. Wanni kun tokkolleen ati namni namsun bira kaan hin argu. Ammoo namni kun hin arga. Yoo namni waan akkasisitti akka waan atillee hin arguu jirtu kaan tolchi. Edhituuf qarqaarsi barbaadeef. Yookaan gartee weessanii waan hin jirfa ufirkaan. Bitta pirezidentiin kan tiri tanaatu yuunaa. Yookaan bitta gaafanaa yuunaa. Bitta beesaa gana qaba waan hin jirfa. Yookaan adab garte qofa ta'an namni kun qofa ba'ee yoo duri namaan haasa taatellee namni kun namaan hin haasa'u. Finnuu fi haqar namaa walitti fidamu qofa baafata. Namaan dubbachuun fedhu qofa ta'a. Adabi akkasusulleen adab dandeettee atiin beekuu dandeettu. Dhibkan maangul argachuu dandeenya. Wani nugul argachuu dandeenyu waan genetics jedhan gartee hojjaa family tatte kees dhibi kun jiraati. Hojja cheenne haate abbee ohaan namisi dhiyaatu qabaate atilleen argachuu hin dandeettu. Tanaaf hojja waan kan beette dandeettee duraattu uf laaluu malti. Bitta warri warraatuyyuu dhibakkana qabaa en hojja garii. Dhuga hojja warra qabaate ammoo hojjaatiin family tatte kee dhibi kun jiraate atiin dandeettee dura beette dandeettee of gargaaruu hin dandeette. Yoo ammoo hin beenne sillee si'uma argatti. Dhiigi heeddeemu. Dhibi kun dhib cufaalleniti ammoo dhiig calla heeddeemu jira. Kaani surriin nama kun aqiliin tatte bisaan isiin qabdu jira. Bisaan isiin qabdu hunini kiwaango isaan jiraachuu malan ni jira. Hojja isaan kiwaango jiraachuu malan sun hin jirre kulleen dhibaasi gad dhufti. Hojja bisaan kun ol jiraataniif gad jiraatanillee dhibaansi gad dhufuu dandeettu. Yookaan kasadeessitoo dandeettee fulaan ati jirtu fula gartee hadhiifaa yookaan fula nagaan hin jirre. Fula gartee dhibee hedduun itti deemuu jir gartee haatilleen achum kees jirtu. Dandeettee wanni sun stressan sidhatte. Dandeettee mataallee si yakkuu hin dandeetti. Waan kan diqqaatullee keessa huban. Waan keessa huban haan akkamiin ofiin qarqaaruu dandeenya. Akkamiin qarqaarsa argachuu dandeenya. Karaan tokko kan nu qarqaarsa argachuu dandeenyu karaa sibitaala. Hojja dhiba akkana ofirratti argitu haan nam beetti irratti argite. Hospitaal deem. Akkum dhibi sun jirsuun ittiin waanum dhaga'uu jirtu. Waanum nafka keessa sun dandeetteen qarqaaramta. Yookaan yoo sullee
hospitaal faallaa rakkada qabuu hin dandeenye nam gartee danda'e yoo ati dhibkaan itti matteelle nama kun danda'e si qarqaaru nama akkasiillee himuu hin dandeette. Nama ammoo janni si qarqaaruu hin dandeenye yoo ati itti himteelle nami weesse maraachuu feeta maanillee siiniin jedha tullee hin jiraachuu fi tullee waanum jiraachuu dandaati ammoo hojja namii si qarqaaruu danda'a argite nami danda'e si caqasuu danda'a argite nama akkanaatti maddi kan nami kun danda'e qarqaarsa si dhaqqabuuti. Waan tokko calla santi keessa santi muu fedha wanni kun waan cirreessa cirreeyyiteen dhibirran qabu waan guddoo qarqaartee qorsedduu namaa hojjatee nami waan hedduu gul qarqaaran ammoo harki guddaan hojja gar dhibaaqilii kan taati isanuyyuu hin beektan harki guddaan qarqaaram kara hospitaala malee kara cirreessatiiniti. Dhibii haqili nama kun waan tokko lamaaniti waan miingi kee jir dhibkan dhibad dandeettee hojjaatiin waan kan keessa soomtee hin jedhin. Nami kun yaa maraate argu malee nami kun maraatum kan keessa dhibkan qabachuu hin dandeettu. Ammoo nami soomeedhe beekuu hin danda'a. Akkasiifuyyuu hin beek harki guddaan qarqaaram kara hospitaala malee karaa cirreessatiiniti hojja waan dhibaaqilii taati. Ado cirreeyyii teennallee yaanu hospitaalallee yaanee daktarootallee arginee dandeenyuuf qarqaaruti. Galatooma warkeen taarraa ganumatti ejjanna waan baratte namsi biraa dabarsa. Hojja afaan Ingilishii faamti. Dandeettee viidiyoo hiika Ingilishii irra gadaffeelleen daawwatta. Kaani ka afaan kennahan jicufayyuu waan isan barachuu feetan. Waan garfayyaa sammuu tatteetii cufa afaanum kenna waanum isan beektan keessa santima. Kaani gurmunaataa na sappoota viidiyoo kan like na godhaa na subscribe gar komentii sullee yaad keessan dabarsa. Galatooma viidiyoo gadhuuf wal argina.